Dhugatti arraantana guyyaa alada arraantana baankii raambisirratti hirmaachuudhaaf gammachuu guddaatu na dhagaame akka kiyyatte jechuudha. Yoo ilaallu namoota hedduu illee gammachuu mul'ata. Baankiin raambis hawwii bara dheeraa, hawwii uummata bal'aa, hawwii nama hundaati na fakkaatti akka kiyyarraa yoon ka'ee ilaalee jechuudha. Kanaaf dhugumatti hawwiin irraa alhamdulillahi rabbil aalamiin hawwiin nuuf guutameera. Baankiin keenya baankiin dhalarraa bilisaa. Baankiin guddina uummataatiif murteessaa taate baankiin raambis arra eegalamtee jirti. Magaalaa Dirredawaa, Saaphiyaanii fi akkasuma Koonee irratti arraantana ifatti hojii eegaltee jirti. Gammachuu guddaan uummata Dirredawaa bal'atti akka dhagaame abdii guddaan qaba. Wanni goonuu qabnu baankii tana hawwii bara dheeraa ta'uu fi akkanumatti ni feena jechuu osoo hin ta'in buuka banannee qabeenya keenya baankii haraamii wajjin walitti nun buusnetti haa kuufannuuhi. Akka mataa kiyyaatti kunoo amma daftara banadheetiin jira. Qabeenyaan qabu waan hojjedhu hunda baankii tanaan sossoo'uu akkaan qabu murteeffadheetiin jira. Nama uummataafis qotee bulaa keenyaaf wanti hin dhaamu oomisha keessan daldala keessan waan jimaa gurgurattan qabeenya gurgurattan hundaa'u baankii kanaan gargaaramaadha. Kaayyoon baankii kanaa inni guddaan kan kanaan duraas ibsamaa ture. Qabeenya qotee bultoota daldaltootaatiif kan hunda jimaarraa eegalee daldala isaanii hunda guddisuudhaaf karoora guddaa kan qabu waan ta'eef qotee bulaan keenyaas daldala jiruu teessan fooyyessuudhaaf baankii raambisitti akka fayyadamtan isinii dhaamuun barbaada. Daldalaaf illee akkasumatti tajaajila isin qabdu hunda fayyadamtanii qabeenya keessan gama baankii raambis akka fiddan asumaan dhaamsa isinii godhuun barbaada. Gammachuu guddaan na dhagaame alhamdulillah rabbil alamin jechuun barbaada.